Rabbi fayyaa nuu kennee nagaa nuu kennee bootaa bareedduu sana waliin nu qabe faaruun karabbii alamaati. Otoo dhibnaan godaanti karaa bulte jedhanii waa hajamnaan mana haa dhuftanii. Rabbiin hajaa namaa baasu hajaa teena rabbi nu haa baasu ka obboleessa keenya ka obboleettii teennaa ka muslimaa muslimtitti mashriqii magribiin jirtu sumayyoonni teenna mana ustaazan garii fa'a saalfachiisaatti rabbiin barakaa itti haa godhu ilma hikmaa rabbi irraa haa baasu ilma addunyaan itti hajamtu qansiraan baatee biyyaa baatee akkana diinii kanaan bareedde abboo alli keessan manni keessan diiniin duniyaan ilmaan ilmiin ilma addunyaan hajamtu rabbi isinirraa haa baasu ilma eegasii baramdaa dhaabatu miti hafuurri keessan bakka deemtanii fi bakka teettanitti haa urgaahu abbaa manaallee rabbi isinitti haa urgeessu tabbaa mana ijaaratin bultii bareeda rabbi isinitti haa ijaaru diin bareechis manni keessan diiniin duniyaan ilmaan ilmiin rabbi hafuura isinitti haa baafatu garanaa garasiin si buttu qabsoo meeqa keessa tartee adda akkanatti nama yookaan faamii hin qabne sassaalfachiisaatti ustaazanumaa sassaalfachiisu jirti rabbiin barakaa isinitti haa godhu ustaaznillee ka of hin amanne itti ol hin bahinaa sumayyoota karaa nama dabarsaartu miti fahamii rabbi isinirraa kennu jenne maashaallah isinirraa haa jaalatu isinillee haa jaalatu tafayyaan si dhibde fayyaa taamma rabbi si haa kennu ta riskiin si dhibde riskii addaa rabbi sitti haa banu ta haati sirraa dhibamtu ta abbaan sirraa dhibamu ta atuu dhibamtu ta riskiin biyya namaa kana keessa mukkuramte rakkoo ati keessa jirtu si'if rabbi qofatu beeka nama hedduutu tallaaja ambaa keessatti hafee nama hedduutu bahara keessatti hafee nama hedduu haati karaa laaltee malkaa laaltee yoo gurbaan ambaa galuuf yoo intalti abbaa galtu nama hedduutti hulaan cufamte rabbi hulaa isinitti hin cufini tokkoo keessanii rabbi nagaan isin haa galchuu balaa bal'aa rabbi isinirraa haa godhu tafayyaan si dhibde fayyaa taammaa rabbi si haa kennu ta riskii si dhibde riskii addaa rabbi sitti haa banu riskiin rabbi isin mukkorini ilmaan rabbi isin mukkorini ilmiin rabbi isin mukkorini nama rakkinaan mana kana seente nama mallisa harka bade nama hulaa sitti cufamte nama ganamallee galgalallee ka yaadaa taate kasiif rabbi malee namni tokko quba si hin qabne rabbiin rakkoo keessaa nama baasu rabbi rakkoo keessaa rabbi isin haa baasu obboleessa keenya obboleettii teen isii bitaa laaltee mirga laaltee hulaan itti cufamte isa bitaa laalee mirga laalee furmaata dhabe abbaan furmaataa abbaan dandeettii isa nama qifu isa nama raaban rabbi nurraa haa banu ikhlaasa rabbi nu haa kennu sodaa fi rabbi nu haa kennu na argii fi na dhagahee tana rabbi qaama qalbii teenya keessaa fudhu nama yoddallee jiraate nama keessallee jiraate rabbi kana sodaatu rabbi nu haa taasisu dilii teenya ta harkaanunyee fi ta ijaanunyellee rabbi irra nu haa taru amrii jabaate kullee rabbi nu haa laafisu hajaa teenya gartee dhokattuu fi mul'attu ka rabbi malee nam tokko beekuu hin dandeenye rabbiin hajaa namaa baasu hajaa teenya rabbi nu haa baasu ikhlaasa rabbi nu haa kennu sodaa ofii rabbi nu haa kennu amrii jabaate kullee rabbi nu haa laafisu ka fayyaan si dhibde fayyaa taammaa rabbi si haa kennu ka riskiin si dhibde riskii addaa rabbi sitti haa banu ta ilmii dhabde ilmii akka baharaa ta ilma dhabde ilma addunyaan itti hajamtu rabbi sirraa haa baasu ka haati kan keessirraa dhibamtu ka abbaan kan keessirraa dhibamu ka atuu dhibamtu quuqaa sitti jiru siif rabbi qofatu beeka nama rakkinnaan mana kana seente nama mallise harka bade nama hulaa sitti cufamte nama ganamallee galgalallee ka yaadaa taate ammoo mataa jiru sabbata marani yoo fayyaa qabaatte bakka horii ga'uu dandeetta gaafa fayyaa hin qabne bakka horii ga'uu hin dandeettu irratti obsi nama sii gadii ilaali mana kana keessa yoo dhufte nama sii gadii argita ka fayyaansa kaalame argita ka riskii mokkorame argita tola rabbi si oolee fayyama qabaatte bakkee tanaa dhufuun ni'imaa guddaadha irra sabbarii irra obsi dubbiin guddaan abba ofii jabaataa salaata 5 salaadhu qaama qalbii rabbii keetitti hasaafadhu tokkocha kiyya jedhiini abbaa maraa jedhiini abbaa malaa jedhiini ka kennuttillee gahee qabu ka dhoorgatuttillee gahee qabu ati amrii martuu si harka yoo aayichoon tantee ganda duniyaa jiraate ayyootiya malatun harka badee hulannatti cufame riskii mokkorame jedhi ka haati kan kee ganda duniyaan jirrellee rabbii kan keetitti boohi rabbiin hajaa namaa baasu hajaa teena rabbi nu haa baasu ikhlaasa rabbi nu haa kennu sodaa ofii rabbi nu haa kennu amrii jabaatte kullee rabbi nu haa laafisu hajaa teena gartee dhokattuu fi mul'attuu ka rabbi malee tokko beekuu hin dandeenye rabbiin hajaa namaa baasu hajaa teena rabbi nu haa baasu garbummaa biyya namaa sanallee rabbi yeroo gabaabduu keessatti yaada amraada nu guute osoo qoreen nu waraaniin osoo gufuun nu dhahin rabbi nagaan nu haa galchu balaa bal'aa rabbi isinirra haa godhu ka fayyaan si dhibde fayyaa taamma rabbi si haa kennu ka riskiin si dhibde riskii addaa rabbi sitti haa banu nama hedduutu riskii tanaan mokkoramaa jira biyya namaa kana keessatti abboo rabbi riskiin rabbi isin hin mokkorini kaazina addaa rabbi isinitti haa cabsu riskii eega biyyaa baate guyyaa takka lamallee warri kan keessirratti herreega abboo kasitti herreeganii miti rabbi yeroo gabaabduu keessatti nama biyya namaa torba itti deebi'u miti takkitti matarra rabbi yaada muraada isin buutee osoo qoree isin waraane osoo gufuu isin dhahin rabbi nagaan isin haa galchu ka fayyaan mokkoramte rabbiin fayyaa taamma rabbi si haa kennu
ilmi dhabde ilmi akka baharaa ta ilma dhabde ilma addunyaa itti hajjumtu rabbi sirraa baasu ta ilmoo tantee biraa baate illee akkuma hadha gantee tanteeti akkana asirra barataa jirtu bakka ati itti dhiifte siif rabbi qofatu beekaa ganama dawwalii galgala dawwalii akka ilmoon tantee illee waa sii barattu gaafa asii gabbuutee jette qalbiin tantee akkuma tas hadha asirra hara baafatte gaafa gabbuute illee hara qalbiin tantee si baafatti ganama dawwali qaaraa bichaa itti sii jijjiiranii gurdii itti sii jijjiiranii gurdii bichaadhaan porofaayilii irra hin oofini ganama dawwalii galgala dawwalii akka ilmoon tantee waa barattu ganama dawwalii galgala dawwalii jedhi rabbiin hajaa namaa baasu hajaa teessan rabbi isin haa baasu rabbi isin haa milkeessu milkiin teessan ta'adda haa taatu riskiin teessan ta'adda haa taatu obboleessa keenya obboleetti teenna ka sa'aatii kana algaa irra ciisu ka isa hulaa itti cufamte isii hulaa itti cufamtee bitaa laaltee mirga laaltee furmaata dhabde abbaan furmaata abbaan dandeetti tokko keessan rabbi isin haa milkeessu balaa bal'aa rabbi isin irraa haa godhu tafayyaan sin idde fayyaa taamma rabbi si haa kennu riski addaa rabbi sitti haa banu biyya teenya biyya nagaa rabbi nu haa godhu malika haqaa rabbi nu haa dhaabu ka diinii fi diinagdee teennaa tollu rabbi nu haa dhaabu du'aa gartee muslimaa muslimtitti rabbitti nu haa araaramu rakkataa rakkoo nu haa baasu beelahaa beela nu haa baasu dheebotaa dheebuu nu haa baasu daaraa daara nu haa baasu rabbana aatinaa fi الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوا سنين جرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله يا بني آدم ما جلبته. أي بارك الله فيكم. إن شاء الله ربي بركة سنها أقول علمي بركة ربي سنها كنو. وريكو كل فكنا بيتشاتو غرانا يا تارا ماله. با إنما كل فارا. مال تقول فار تمشي نديبه. وبلي وانكيا. إدو كنا كيسة تيني بقى كنا كيسة تيني. لا كل فامتي بويتشاتو نربايس. ما بيجنا. إدو بوتن نجرو بكي نجرو. Bakka qur'aana hadiisaa yoo jecha nama himamu lakki du'aa yoo nama godha yoo kolfan mamnu laa ilaaha illallah maal jechuu nama sanuu qalbii cabsuu dandeettanii kolfuun namarraa hin eeggamu jechuuf tana dubbadhe kanaaf inshaallah rabbiin isaanirraa haa jaalatu ilmii barakaa rabbi haa kennu akkuma rabbiin nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam uqur rabbi zidnii ilmaa ilmii rabbi ilmii dabalee rabbi haa kennuufi namni ilmii quufu hin jiru أقالا دين بيتا نغسين وتمرتو علمي إما بربادا كنا إن شاء الله بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وما والاه أما بات وبلي وانكيا كرجالا كنساء كبيرا وصغيرا قوتون كيسانو ورا ربي العلمي سيكني ورا أكسما إسلام ما بريد سيكني نقاهن سيبولفت ربين كل يوم هو في شان هل كان يسجد دلقا وفي نيمني أنا نفسي أما دلقا yookiin kayrii dalagannenne yookiin hin qotanna jennee yookiin hin bocanna jennee yookiin hin daldalla jennee wallaahi namuu karoora baafateemi baay'ee namaa rabbiin immoo rabbillee karoora ofiin dhiibne dalagaa ofiin dhiibne dalagaan rabbi dalagu garii dhibamsiise garii beelesse garii boochise garii kolfisiise wallaahi rabbi baay'ee namaa ka sumayyaa ka bilaalii ka ruqiyyaa ka maqaa babbareeda kana janaazitti jedhanii maqaa irraa qayyadanii jiran baay'ee namaa ربين قالوا تلنت أولي وإن تعضوا نعمة الله لا تحصوها تلا قدام ربنا أولك أنني ربنا أولك إسلام ما نوكني فيا نوكني إدو تنا بكتنا نكاون نعمة ربي نورت أولك إيسا ستوك مال تنور باجس حمدين الحمد لله رب العالمين يو جنة والله وانت أغزغي بركانا أغزغي توك ينجر ما أتوان سلا ربي سيكين تنا فرق أبدي تبيرو يا ربنا في الدين waan silaa yaa rabbi tanaa kennite tana fudhadhe qabadhe ilalal qabadhe tabiroo naa fidii jedha hartaabee rabbiin na kadhallee ofii jedha waan ani sii kenne irrattillee na galateeffadhu siif dabalaa rabbi jedha kanaaf obboleessa kiyya obboleettii tiyya isin marti keessanuu bakka jirtanitti alhamdulillahi rabbil aalamiin jechaa guyyaalleen guyyaa jumu'ataati guyyaa sa'aatii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam keessa dalagaan du'aayin qeebalamtii akkaataa sa'aatii kam akka qeebalamtu garuu keessa wal'aanadhaa jedhan du'aayii barbaachisa miti as keessa ta'een du'aayii barbaaduuf ani dubbii tokko lama wanti barbaadu obboleessa kiyya obboleettii kiyya kaas keessa jirtu nama haadha qabdu nama abbaa qabdu wallaahi Ahmad Ustaad Ahmad
Ahmidaa jedhamu sila maal jedhan? Afaan Oromoo kun baay'ee nu dhibelle. Lakkoofsi torba maal jaara? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كيف سنورة؟ Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. أجيب أنا كنت أتري دعائي في تري فتوى الوادي. وندم Hayyee. كيف سنورة أنا بلا. جاتك وكنا دعائنا بلا دعاء وجي وجي دللا سمراني كنا جمري يروم بري تقل سي جولي راندي سا. بلا يقلبي نجابي. بريسا أقربي تنادي بسي سدعائنا بلا كان قرآن حديثنا قبل تتجيني سنين جدا ربي يقول في جبالا. ربي سيدك أجل جلاتي وندم كيف سنونا كلا سنين إن شاء الله. Hayyee. Hayyee bismillahi rabbiin immootu waan isiin haasofte kana ka rabbi hin dhagaa inna allaha aliimun bizaati sudur. Rabbi waan qoma kee keessatti yaaddallee guutumen dhagaa. Rabbi isinii haa baasu. Waan isinii jabaate amri isaanii jabaate guutuu rabbi haa laaffisu. Qur'aana hadiisaa nama bulu rabbis haa taa'isu. Wanta diinititti amrii diinititti wanni diinii waan jedhamtu guutuun isaa laaftee ati immoo milkooftee waan kadhatte kana argachuu rabbi si haa fedhu. Numara kennu warra barakaa warra milkii rabbi nu haa taa'isu. Kanaaf uf qabachuu namni hagana walii yaadee abbaa manaa kiyya maali naa qajeelchu akka rabbi naa qajeelchu akka diinitti naa kaasu jechuun wallaahi ni'imaa guddaa. Simaa rabbi sirra haa jaalatu. Isa rabbiin immoo diinitti rabbi haa qajeelchu. Walitti rabbi isin haa urgeessu. Akka deemtanii bakka teettanitti rabbi isin haa tiisu. Kanaaf yoo isiniin jechuu barbaade obboleettii tiyya obboleessa kiyya. Wanti duniyaalleen dalaynu barakaa dhabde. Wanti akkasuma immootu gabbaanu nama ta'uu dhabnee haasofni keenya jibbamaa ta'e tokko maali yoo jedhu wallaahi ani wanti garaana nyaate keessa rabbiin qur'aana ofii keessatti wa'budullaha walaa tushriku bihi shay'an wabil waalidayni ihsaana haadha abbaa kana rabbi baay'ee ofii qabe beeka qulfii anaafsi qulfii baay'ee harka qabannee qulfii haadha abbaa of harkaa gannee beeke qulfii duniyaallee barbaaduuf qulfiin guddaan bakka jiru bakka haadha abbaati. Bakka haadha abbaa qulfii jiru har'aanaaf si qollofnee baay'ee namaa du'aayin naa qawwaatamuu diddee maalii diddee jedha. Maaliin didda du'aayin? Wallaahi bar namni duniyaan itti haa bal'attu riskiin itti haa bal'attu walada saaliha ilmi isaa haa guddinallee homa fedhee yoo barbaade haadha abbaa ofii haa kabajuu jedha. Haadha abbaa ofii ulfinna yoo godhee fi haadha abbaa ofii waan isaan hin ajjame wallaahi ulfinni achi jira. Diinii barbaadda, duniyaa barbaadda, riskii barbaadda, umrii dheerina barbaadda. Wallaahi haadha abbaa kee kabaja. Ulfinna haadha abbaa keetii godhe. Haadha abbaa kee waan isaan ajjaman kenniif har'a naafsi baay'een nama uummata keenya yooma wal gorfanne wayya. Osoo ibidda jahannamii bari Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jannan illee qoomee haadha abbaa jala jirti jedha. Jannannummaan qoomee haadha abbaa jala jirti. Bari haadha abbaan kun kabajaa guddaa ulfina guddaa qabdu keessa anaafsi isii lafa ganne har'a haadha abbaa kee nama tuffii keessa gadi qabnee akkamiin akka ilaalaa jirru anaafsi illee hin beekne. Har'a osoo mee taarika wallaahi haqa jirtu qulul haqa walau kaana murra ana osoo hadhoofte illee dhugaa jirtu hin dhiisu jedha. Maaf jennaan osoo amma haadha abbaan kee rakkataa beelahaa cinqamaa jiraate ati osoo nama birootiif birrii ergi jedhanii wallaahi ariifattee ka ergusi. Ati miti masjiida miti osoo waan feete jaarte wallaahi haadha abbaan ala osoo haadha abbaan kee rakkataa jirtu du'aayin sadaqaan achi sadaqattellee wallaahi abadan hin ta'u maal godha jaalattu jibbitu maa osoo mana jiru sadaqaan beela sadaqaan maanuu tokko lama sadaqaan ila bakka sadaqaatti kenna tokko beeka dura namni mana ofiiti jedha ilma ofii jaartii ofii haadha abbaa ofii achi sadaqaan caaltuun kakanarraa hafte immoo alaftuu baata. Miti kana isin namni gariin maal inumaa faa wanni itti jiru waan faalla. Osoo birrii waan birootiif kenni, masjiidaaf kenni, madrasaaf kenni, sheekaaf kenni, du'aayii sii goona osoo jedhanii hin kennita. Mee haadha abbaan ta'e du'aayii si haa gootu qarshima 10,000 20,000 kenniif jedhanii wallaahi 2,000 3,000 kennitaati. Rabbitti mee of haa laallu. Obboleettiitii of haa laallu. Badaa jirra wallaahi. Duniyaa teenya keessa maaltu seene beeyta. Duniyaa teenya maaltu barakaa keessaa fuudhe beeyta. Wallaahi nu uf guddifnee kibirii ufi goonee nama jabaa uf goonee haadha abbaa keenya dhabuu duniyaa teenya barakaa keessaa fuudhe. Dhagaye obboleettiitii. Har'aa naafsi osoo ebaluu mucattiin akkanaa kennite mucattiin akkanaa kana dhagaa kennitee miti. Haadha abbaan kee mana beelaa jirti. Buna gaarii dhugaa hin jirtu. Nyaata gaarii argataa hin jirtu.
ati immoo asitti tasnaannaatee firii taate akka feetetti immootu ebaluu ishee akkanaati kennuu miti kennuun ila sadaqaafi sadaqaan maan caaltuun eessa haadha abbaa keetiifi finna keetiifi jaartii teetiifi yoo jaartiin qabaatte jaarsa sadaqata har'a immootu nuti akkam godhaa eessa jirra isiniin jira haadha abbaa ta'e nagam kabajaa hagam ulfina itti godhaa jira eessan duniyaa dhabne eessan immoo haasofni keenya fudhatama dhabe wallaahi kabajaan haadha abbaa bira nu biraa buute tana itti nyaadhu dhuki kabajaan haadha abbaa bira mee namni ati haadha abbaa kee hin qabda ati marti kee hin qabda haadhuma abbaa kee ka duute ka qabrii jirtu haadhatii akka araaramu abbaa kee yaa rabbi haa araaramu jettee hagam itti yaaddee hagam itti ciqqamtee beektu garuu ka lafaatirraa waan akkana barbaadettee hagam taa'aa jirtu. Tajirtuuf immoo hagam waa itti uffistee ganzaba silaa akka isiin gammaddeetti du'aa isii gootu haadha abbaa kee hagam qabdeerti. Ikwaanii obboleettiitii ila rabbiin yaa ayyuhallaziina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naar ila yooma beeteetifuu qananiite wanni kun dubbii kun ilbeek yooma teetifuu ibidda ofirraa dhaamsite ibidda warra kee irraa dhaamsite dhaayan kun ati yoo teetii quufte yoo teetii nama taate haadha abbaan kee achitti ciqqamtu akkam ta'a ibidda waliin feena cinqaa waliin feena dararaa walii feena namni dararaa walii feetu hin jirtu haadha abbaa kee ka cinqamtee achi bu'aa jirtu haadha abbaa ta'e ta bu'aa jirtu ati achitti dhiirtee yoo asii akka feete taate nuti akkamitti jirra kanaaf obboleettii tiyya obboleessa kiyya ani kasiin jedhu haadha abbaa ta'e ilaali haadha abbaa kee kabaji haadha abbaa keetti ulfinna godhe ati nama himma akka kolfitu maaliif kolfita haadhaan qabdu abbaan qabdu rabbi itti beela aqlii namuma aqlii hin qabne as keessa deema gariin rabbi jedhaati haga fedhee onnollee maan taane hin kolfita maa wannoo kam qaaqaar muuziqaa kam qaaqaar moona onnoo asitti baafannee qaaqaar hin kolfa jabaa godhee moo waan jabaa waan godheeyyu rabbi sodaadha bakka jirtu kanaa beeka ila haadhallee kabajaa irraa fuudhe abballee kabajaa irraa fuudhe barka haadha takka kabajaan qaba rabbii jedhi bee haadha jechuun ulfinna guddaadha kabajaa guddaaf sitti dhufe har'a duniyaateettu barakaa godhachuu dite gadi baatu daldaltu barakaa keessa rabbi fuudheera akka barakaa rabbitti sii godhu waan silaa si fayyadu si himuuf akka jiruun tee bareedduuf jiruu tee bareechifachuuf si qaaqaara malee an tiyyaaf si qaaqaan jiru tiyyaan beeku tiyyaaf sitti qaaqaan jiru siif si qaaqaara akka ati jiraattu barbaada akka ati gabbaatee hin maraanne akka ati gabbaatee nama ta'uu dhabne akka nama taatuuf sitti qaaqaa jiru ati immoo jabaa gootee achii ol kolfita obboleettiiti bara har'a wallaalummaan taphatee baay'ee namaattu haadhatu abbaatu maan jiru haadhatu maan jiru haadha ajjeesuuf gadeemu meeqa jira bar ummata keenya mee rabbi sodaadha bar haadha jechuun ulfinni guddaa qaba illa mee dubbii takkitii tana bichaa isiniif mee rabbi sodaadha wallaahi biyya sidaama kana keessatti jedha sidaama naannoo Itoophiyaa kana keessa jechuudha. Wanni dalagame wanni haadha abbaa keenya irratti dalagame mee dubbii mataa takkitii naatiin xalla abbaan fudhatiin ani dhiiseerraa dhiisee bu'a har'a in oolaaf boriin oolaan beeku tanasii hima garuu nama haadha abbaa kee kabajaa irraa fuute nama haadha abbaa kee ajjeechaa hawwiteefi nama haadha abbaan kee ulfinni si bira dhabame ulfinna waan biroo caalsifate wallaahi namni kun haadha manaa qabaa jedha haadha manaa maal keessaa aqsamaa sanii walii galaayu ooftee oo deemtu innuu bee sababa haadha manaa ofii caalsifatee haadha ofii tiraa dheesse shaadaa qabachuu dadhabee beeka achi sannaatu sababa haadha isaa dhiifte shaadaa qabate aqsamaa gaafa san rasuulli ibiddaan gumna namni haadha abbaa ofii abaarte kama ibiddaati yennaan ani dhiisa jette haati beek haadha sanii beek haadhalaa ilmi yooma itti zannoofteyyuu ani dhiiseef jette ani gabaabsa siimaara dubbii kana beek ani dhiiseef jennaan aqsamaan ka qara shaadaa qabachuu dadhabe shaadaa qabate haadha akkanaati beek har'a Oromiyaa kana keessatti wanti argama haadhuma ofii haati manaa jechuun jaartiin isaa. Jaartiin tuni qanyeen azaanu goote nu cinqite nu dararte ila ooma asirratti uumame beek. Ila akka haati qulfii waa mara harkaa qabdu beek. Ta jannata rabbiillee isii harkaa qaba beek. Ta duniyaallee harkaa qabdi beek. Yoo duniyaa mucaakii rabbi riskii sitti haa baasu dhimma sitti ba'a walla. Ulfinna guddaa si qabdi jamee garatti qabattee waa meeqa sitti goote tabbu. Bar xurii geessi sin ceemine abbeetuu hagam si ceema beek. Abbeetuu beela yoo irra fincaan achi darba ofirra.
Kabaji mee hagam kabaja hartaan haadhatis ati isaan qabdaa sin qabdaa atis hagam kabaja hartami jaartii mana jalaa qabda. Isaa kanatu jedhe ulfinna hagana haati waan darajaa haganaa qabdii fi abbaa kabajaan haganaa qaba. Fuudhee namtichi kun gaafa kaani haadhattiin hin qaanyifti namtittii tana nama fuutee nurraan ajjeeftu jetteen haati mana. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Abboo jaarsa kiyya ta'uu yoo barbaadde haadhatee tana ajjeesii jetteen leella ajjeesi jette. Bar dubbii soba seetaa tama dubbiin ajjeesi jette. Ila gowwaa fayyaa dhabee waan jedhe harree dullattii qabatee jedhan harree bar seenaa kun harree dullattii qabatee gabayaan bahee jedha. Harree namni dullattii maaltu bita? Gabaan naqee galgalaan gahee bada aayaatiyya ani hin dhufa harree tana qabaatii galaanii jedhe bar galgalaan gahee galgaleesse haadha kennaa haraabee koshaa keessan gahee. Haa harree wajjin bineensi haadha nyaatu. Ila nama akkanatti abdii keessa jiru. Kanaaf isa kana immoo fuudhee gaafa kaan immootu itti dhiisetiin harratti rabbi godhee haadhatti illee hin galte harri illee hin galte rabbi hin galche maana sobdaa nama na jette hin ajjeesa haadhatee jette na sobdee haati teemaa galtee jette ila rabbi ilaalila wallaahi rabbi mana maatumsuma fedhe illee maan ta'a yoo namni illee nama ajjeesu barbaade kanaaf fuutee akira booddee isaati irratti fuutee gaafa kaane ammallee ajjeeftee haga ati macuree haadhateeti qabdee naa fidutti ani abada hin amanuu jette. Hin amanuu jettu mata akka macuree haadhatee haga naa fidutti. Hin amanuu jennaan gaafa kaani namtichi maraata. Wallaahi ka rabbiin isa jallise rabbii jedhi ka qabateetiin haadha ofii namni akkamitti macuree garaa haadhaa keessaa baasee ajjeesee qalee macuree namaan fida. Atiin fiddaa amma gara keeti. Meetiin qale. Bad dhalataa kenna dhalata masilaa amma yeroo ammaa kana keessa jiru keessaa tokko. Mee rabbi sodaadhu ikuwaani obboleettiitii obboleessa kee. Har'a wanti dachiin nutti dhiphattee wanni marti nu harkatti badetti kabajaan eessatti baddee beeku. Bar jaarsi kun osoo du'e hagumin du'e egaa jedha. Dachii fudhachuuf illee osoo haatummaan ta'e aduun qacceenu ajjeefte osoo duute jedha. Akkatti beelafti nutti dhiphatte. Osoo qabeenya xiqqoollee qaban rabbi baraka keessa nu kaa osoo haadha abbaa keenya kabajaatti goone. Gaafa kaanii maarree an abadan dhugumaan ati sinamanu jette hin ajjeesa guyyaa mara jette hin ajjeefne kunoon galte harree wajjillee hin ajjeesette kunoo hima galte. Akki gootamma wanti ani dhugumaan yoo na jaalattaa maali abbaa manaa kee taate macuree isii keessaa qaliitii macuree isii qabadhu naaf fidi jedhe yoo san malee dhamanu kara biroo keettee na dho'isuulee dandeetta macuree isii qabii naaf fidi. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Mee dhagahi dubbii addaati. Achii fuudhee namni kun haadhatan koshaa keessan gahee bosona keessan gahee haadhatan ajjeesee qalee macuree keessaa baasee madaabara irratti qabatee osoo deemu bila baraa dhofee ajjeese. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Mee rabbii jedhati maal jette? Bar wanta dachii nutti dhiphatte keessa tokko. Achii qabatee deemnan mee ganaadhaa dubbii caqase. Qabatee yoo inni deemuun shiftaan itti yaa'ee bosona keessa. Bakka kun waaqa bayanii irraa saamuudhaaf itti yaate shiftaan. Shiftaan itti yaate yoo jedhu amma rifatee waan ta'uu dhabe. Waan ta'uu dhabe. Kan inni harkaa qabu macuree garaa haadhate. Achii maarree rifatee wama ta'uu dhabee jennaan. Maali jedhanii yoo akkana jedhu inni taaftee gamanaa masaraatti qabanii shiftaan asaasa godhee jira. Wallaahi warabbal kaaba namni waan kana hime dubbii kana hime. Haadha jedhan haadha macuree isiittu akkana ol ka'ee madaabaraa keessa akkatti dhaabatee jedhan. Macuree inni baadhatee deemu garaa madaabaraa inni keessa kaa'e keessa akkatti ol dhaabatee akka bofaa kanatti. Maali maraattuudha kun fayyaan qabu kun maali wanni akkana kun falfalaadha siirii qaba falfala qaba jedhanii akka jirtuun wanti silaa saamuuf deeman baqatee biraadee. Gadi taa'ee boo'e imimmaan boo'e sareen maa waa fuuti yoo eega haadha ajjeefatte haadha tiya ta macureen isi shafi'aan har'a haadha tiya ta macureen isi abate ani haadha tiya ta akkana ajjeese jedhe quba of nyaatu reefi haadha tiya ta akkana ajjeese jedhe rifannoota isaa inni jarjaru argitee reeffisi macureen isii ol dhaabate yoo haadha macureen isii namaaf rarra'a jedhan soba seenaa nafsi. Barhaadira yoo ilmi kee xiqqaa guddallee ammaa gala osoo itti osoo rarraatu akkas teettee bultii be. Hagam namaa cinqabatti be.
macuree isiittu nama kana nagaa habaasee du'aan isii jiraa miti bee du'aan isii wallaahi galee jedha haadha tiyyata akkana ajjeesedha isillee ajjeesedha mee namni kun isitti taqqaman haadhaan argan namni kun faallan isaa akkira isaa zeeroon isaa maal ta'e bakka maraanuu kam ibitaat innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun kanaaf an obboleettiti yeroo ammaa yeroo akkanaa keessa jira yeroo jaarsa kana yooma du'a jaartin tun yooma du'a akka homaan ajjeefna akka homaan guyyaa itti geessina akkanatti jira kanaaf obboleettiti ani wanni siin jedhu yoo duniyaa barbaadde yoo rizqii barbaadde haadha abbaa ta'e kabaji haadha abbaa keetii ulfinna godhiif kaddami haga isiin jirtu waan godhiif haga isiin jirtu fayyadi haga isiin jirtu waan isaan barbaadan godhiif kana isiniin jedha warra inumaa boonnee akka feene taanu kan rabbi haa sodaannu isiniin jedha isin mara keessan nama haadha abbaa ofii kabajee ulfinna guddaa duniyatti illee akiratti illee argatu isin mara keessan rabbi haa taayisu isiniin jedha obboleettitiyya mee hagam namni hagam haadha akka quqamtu hagam haadha akka ciqqamtu haati faayidaa akka isiin qabdu ati marti qee hubatteerta namni qalbii qabu hubatee jira jedhee yaada kanaaf jabaadhaa bakka jirtanitti nasiyaa walii godhaa haadhatee jabeeffadhu abbaa kee jabeeffadhu ollaa kee jabeeffadhu rahmata walii godha nasiyaa walii godha addi hinu nasiyaa har'a deemnaa bor deemnaa hin beeknu haga jirtu nasiyaa walii godha wal ijaara wal gorfadha badirra yoo jiraatte mucattiin na badirraa deebi haadha abbaa kee qabaa jirtamu kaddamaa jirtamu akkam qabeenya kana dalagaa jirta qabeenya dalaytu kana keessa haadha abbaa keeti du'aa naa godhaa jaa jirta haadha abbaa keeti dawwalaa jirta abbaa kee yaadataa jirta nama bee haadha abbaa ofii dawwaluu ofii miti wallaahi billa wanni asirra jiru obboleettitti